Hello barattoota nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Ani barsiisaa Shallamaa Moosisaatii. Har'aa barnoota maatimaatiksii kutaa salgaffaa boqonnaa 3 paartii lammaffaa walitti deebinee jirra. Paartii lammaffaa kana jalatti systems of linear equations into variables kan jedhu wal wajjiniin ilaallaa jechuudha. Kutaa keenya yookiin paartii tokkoffaa yeroo darbe keessatti linear equations in one variable kan jedhu waliin ilaaluudhaan gaaffilee fi exampleota garaagaraa wal wajjiniin hojjennee turre. Amma immoo linear equation into variable waliin kan barannu ta'a jechuudha. Okay, systems of linear equations into variables kanatti osoo hin seeniin dura affeerraan ani isiniif qabu chaanaalii keenya karaa feesbuukii keenya argachuu dandeessu. Shallamii Moosisaa jettanii yoo sarchi gootan, akkasuma karaa telegiraamii keenya multi skill media kan jedhu yoo barbaaddan yookiin immoo multi skill media chaanaalii jedhu yoo sarchi gootan yeroo yerootti asirratti waan hin gallakkisuuf argachuu dandeessu. Akkasuma immoo karaa YouTube keenya YouTube multi skill media jedhu hordofuudhaan barnoota kanneen akka fiiziksii, kan akka keemistirii, kan akka maatimaatiksii akkasuma barnoota kutaa 9 fi 10ffaa amma kutaa 12tti jiran argachuu dandeessu. Chapter 1 irraa kaastanii maatimaatiksiis, fiiziksiis, keemistiriis haala kanaan isin argachuu dandeessu. Share walii gochuudhaan akkasuma immoo wal affeeruudhaan baay'een keessan barnoota onlaayinii nagaafachaa jirtu. Barnoota onlaayinii isin barsiisuudhaaf yeroo isinii mijatuu fi anaafis yeroo mijatu waliin mijeessuudhaan kan wal wajjiniin itti fufnu ta'a. Kanaaf ani sa'aatii sanbata duraa galgala keessa sa'aatii 2 amma 3 gidduutti firii ta'ee waan jiruuf isinis karaa miseejiidhaan yuutuubiidhaan naaf barreessaa. Keessumaayyuu immoo baay'ee taatanii yoo argamtan baay'inaan yoo na duukaa buutan anis reedii ta'ee isin waan eeguuf waliif barreessaa. Share subscribe gochuudhaan chaanaalii keenya hordofaa jechuun barbaada. Kana ergan jedhee booddee gara barnoota keenyaatti ceenaa jechuudha. Egaan a system of linear equations consists of two variables or more linear equations made up of two or more variables such that all equations in the system are considered as simultaneously. Okay, equationiin kamiyyuu variabiliiwwan lamaa ol yookiin lamaa fi lamaa ol of keessaa qaba yoo ta'e, isaan kun equationoota gara maaliitti ilaalamu simultaneously yookiin immoo waliin kan deeman ta'a jechuudha. X fi Y yookiin immoo A fi B yoo ta'e equationii lama variabilii lama yoo qabna ta'e equationii lama qabaachuu qabna jechuudha. Equationii tokko keessatti variabilii lama calculate goonee variabilioota yookiin barbaadamoota lama argachuu dandeenyu jechuudha. To find the unique solution to a system linear equations, we must have or find numerical values for each variables in the system that will satisfy all equations in the system at the same time. Okay? Kanaaf gatii variabilioota barbaadna yoo ta'e equationii lamaan iyyuu guute kan hiika sirrii yookiin deebii sirrii kennu barbaaduu fi qabna jechuudha. Kanaaf some linear systems may not have solutions and other may have infinite number of solutions. Equationii linearii tokko deebii yookiin solutionii qabaachuu malu, kanneen immoo finite ta'an yookiin immoo deebiin isaanii danuu kan ta'an illee jiraachuu malu jechuudha. Garuu fakkeenya asirratti x plus y is equal to 10 yoo jenne amma as keessa variabilii meeqa jira? Variabilii lamatu jira jechuudha. X fi y tu jira jechuudha. Kuni equationii tokkoon solve kan ta'u miti jechuudha. Variabiliin kun lama waan ta'eef equationiin kunis maal ta'uu qaba? Yookiin 2x plus 3y is equal to 5 yoo jedhee equationii lamaan kanarraa gatii variabilioota lamaan kanaa argachuu dandeenya malee equationii tokkicharraa variabilii lamaaf solutionii hin argannu jechuudha. Okay?
I have you have understanding. I have said that if the variables in one equation is 2 or more than 2, we have to be 2 equations or more equations. Okay, kanaaf equation lama jiraachuu qaba jechuudha. Variable lama gatii isaanii argachuuf equation lama jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf haala kanaan solve goonaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf kutaa kana keessatti linear equation variable lama qabu waliin kan nuti akkaataa itti solve goonu kan ittiin barannudha jechuudha. In this section we will discuss systems of linear equations in 2 variables which consist of 2 equations that contains 2 different variables. Okay, equation lama jiraachuu qaba, variable lama jiraachuu qaba. 2 variable taanaan equation meeqa jiraachuu qaban jedhe equation lamatu jiraachuu qaba. Equation lamaan kanarraa immoo akkamitti gatii variableota lamaan kana argachuu akka dandeenyu har'uma waliin barannaa jechuudha. Definition sadi tuqaa lama maal jedha? An equations of the type ax plus by is equal to c where a and b and c are arbitrary constants. Equation kana ilaala. Ax plus by kun equation keenyadha. As keessatti n b fi c kun lakkoofsa dhaabbataadha jechuudha. Variable keenya garuu x fi y dha jechuudha. X fi y variable 1 fi variable 2 dha jechuudha. Okay, variable meeqa qabna? Lama qabna. A B C constant number dha jechuudha. Garuu A B keenya kun maalirraa 0 irraa bilisa ta'uu qabu jechuudha. So the form of equations like these are called linear equations in 2 variables. Equation bifa kanaan jiru equation variable lama qabu yookiin immoo linear equation in with 2 variables jennee waamna jechuudha. Okay, so to solve those equations we can use 3 methods. Mala sadi gargaaramuu dandeenya jechuudha. Equationota kana furuudhaaf tokko table gargaaramuu dandeenya, lama substitution method gargaaramuu dandeenya, 3 elimination method gargaaramuu dandeenya jechuudha. Wantoota kana yookiin immoo linear equation in 2 variable dhaan jiran kana method kana sadan fayyadamne furuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 2x plus y is equal to 5 yoo jedhe, akkasuma immoo 3x plus 5y is equal to 1 yoo jedhe, this is 2 equations and it have 2 variables. Okay, x fi y variable keenya dha jechuudha. X fi y variable keenya dha. 2 as 1 5 3 5 1 kun those are constants. Okay, kanaaf isaan kana maloota sadan jiran kanaan akkaataa itti solve goonu waliin hordofna. Jalqaba irratti variable keenya 2 variable in equation linear equation in 2 variable keenya bifa tableetiin furuu dandeenya jechuudha. Using tables. Okay, table gargaaramuudhaan fakkeenyaaf example kana ilaala. Example kun 2x plus y is equal to 50, 3x minus y is equal to 5. Kitan equation lama jira isiniin jedheen jira. Variable lama jiraannaan equation lama jiraachuu qaba. Variable sadi jiraannaan equation sadi jiraachuu qaba. Otherwise we can't solve those equations. Okay, amma fakkeenyaaf otoo kana qofa ta'e kophaashii x fi y barbaaduu hin dandeenyu jechuudha. Okay, so kana barbaaduudhaaf maal goona? Bifa tableedhaan solve gochuudhaaf y is equal to minus 2x kana gamanatti ceesifne minus 2x plus 15 or 50 jenna. Erga kana arganne maal goona? Assumptioniidhaan gatii x keenya assumptioniidhaan fudhanna. Okay, gatii x keenya 0 1 2 3 4 5 6 jenne table kana dura hin bocanna. Table kana erga bocanne booddee gatii x keenya maal goona? Arbitrary fudhanne yookiin assumptioniidhaan gas goone fudhanne bakka kana gashaa deemna jechuudha. Gatii x 0 yoo goone
gatii x bakka kana 0 yoo goone minus 2 times 0 plus 15 keenya maal dhufa gatiin y 15 dhufa jechuudha. Kitani y is equal to 15 dhufa jechuudha. Yoo x keenya tokko gashine yoo x keenya bakka kana yoo gashine maal dhufa minus 2 times 1 plus 15 keenya maal dhufa positive 13 dhufa jechuudha. Okay, akkasuma akkas otoo jennu maal arganna gatii y dhaa fi x arganna jechuudha. Erga kana boon kun from the first equation. This is from the first equation. Okay, for the next equation also we find the value of y. Argitani equation lammaffaa kanarraas formula kana baafannaa jechuudha. Okay, from the second equation we find that y is equal to 3x minus 5. Rearrange gaafa gootan kun maal ta'a 3x minus 5 ta'a. Ammas table keenya construct goona. Okay, table keenya construct goone value x keenya maal goona arbitrary select goona jechuudha. Minus 2 irraa ka'uu dandeessu, minus 3 irraa ka'uu dandeessu. Kin assumptioniidhaan deemnaa jechuudha. Kitani 0 1 2 3 4 5 6 jenne kana assumptioniin erga fudhannee booddee equation kana keessa gashaa deemnaa jechuudha. Okay, equation kana keessa gaafa gashaa deemnu bakki itti teebilii duraa kana keessatti fi teebilii lammaffaa kana keessatti vaaluun x fi y tokko ta'an barbaannaa jechuudha. Asitti 0 yoo gashitan gatii y keenya jalqaba minus 5 dhufa. Tokko yoo gashitan minus 2 dhufa. 2 yoo gashitan minus positive 1 dhufa. Utuma argas akkasittanii yeroo vaaluun y keenya jaarra ga'u yeroo ga'u jaa bakka kana yeroo gashitan gatii y meeqa argattu 13 argattu. Osoo achiin ga'iin dur gatiin x keenya 4 irra gaafa jiru 4 kana gaafa achi gashitan gatii y meeqa arganna 7 arganna jechuudha. Isa olirrattis equation keenya sagara olirrattis yeroo x keenya 4 ta'u gatiin y keenya meeqa ta'a 7 ta'a jechuudha. So gatiin y fi x keenya wal fakkaatudha jechuudha. Okay, in both tables. Table lachuurratti gatiin x 4 gatiin y 7. Asittis gatiin y 4 gatiin x 4 gatiin y 4 dha jechuudha. Okay, gabaabumatti gaa deebiin keenya maal ta'a? The value of x is 4, the value of y is 7. Kitani bakka itti equation lamaan irraa deebiin isaanii wal fakkaataa ta'e yoo argattan solutionii keessan ta'a jechuudha. Okay, kun exercise 3.2 table yookiin immoo textbook keessan irra jirudha. Solve the following linear equations into variables using table jedha. Okay, table gargaaramne mee kana solve haa goonu. Inni lammaffaan immoo determine whether the ordered pair is 8 5 is solution or to the following linear equations. Equation lama nu kennamee jira, variable lama asitti nu kennamee jira. Deebiin isaanii 8 fi 5 akka ta'e mee maal godhi verify godhi jedha jechuudha kun. Ila bifa kana yoo isinii kennamu ishiin jalqabarra dhuftu gatii x ti, ishiin lammaffarra dhuftu gatii y ti jechuudha. Okay, yoo 8 fi 5 kana bakka x kanaa fi y kanaa gashitanii deebiin gama harka bitaarra jiru kun 20 faana yoo wal qixa ta'e ammas deebi'ee asittis gaafa gashitan kana faana yoo wal qixa ta'e deebiin isaa sirrii ta'a jechuudha. Otherwise sirriin ta'uu jechuudha. Mee waliin haa ilaallu. Gaaffii jalqabaa irratti maal jedha? Solve the following linear equations into variables using table jedha. Kanaaf dura maal goona? Equationii jalqabaa kanarraa formulaa keenya y is equal to jennee baafanna. Isa lammataarraas akkasumatti baafanna. Sana booda table keenya construct goona jechuudha. Isa jalqabaarraa kana solve gochuudhaaf table methodii gaafa gargaaramnu equationii keenya isa jalqabaa kana rearrange goona. Kana gaafa rearrange goonu y is equal to 2x plus 1 dhufa jechuudha. 2x plus 1. Okay.
2x plus 1 dhufa. Kanammoo equation keenya lammataa gaafa rearrange goon y is equal to 4 minus x dhufa jechuudha. 4 minus x dhufa jechuudha. Kanaaf equation keenya lamaan kanaaf maal goona? Table construct goona jechuudha. Okay? Isa jalqabaatiif gaafa table construct goone yookiin table hojjenne gatii x keenya arbitrary fudhanna yookiin assumption fudhanna siniin jedheen jira. Anama fakkeenyaaf negative 2 irraan ka'e isin garuu 0 irraas ka'uu dandeessu. Negative 2 asitti gaafa galchaa deemnu gaafa negative 2 gashinu gatii y keenya meeqa arganna? Negative 3 arganna. Negative 1 gaafa gashin negative 1 arganna. 0 gaafa gashin 1 arganna. 1 gaafa gashin 3 arganna jechuudha. Haaluma kanaan itti fufaa. Equation keenya salammataatiifis gatii x keenya arbitrary minus 2 irraa kaanee fudhanne gaafa bakka x kanatti negative 2 gashin maal arganna? 4 minus negative 2 gaafa gashin maal ta'a? Positive 6 hin ta'u? Positive 6 ta'a. Negative 1 gaafa gashin 5 ta'a. 0 gaafa gashin 4 ta'a. 1 gaafa gashin 3 ta'a jechuudha. Asirraa maal hubannaa? Gatiin x fi y teebilii lamaan irra jiran wal fakkaataa argannee jirra jechuudha. Argitanii? Asirra gaafa ga'e gatiin x 1 gatiin y 3 iddoo lachuutu jechuudha. Kanaafiyyuu simply maal goona? X and y is equal to 1,3 ta'a jechuudha. Okay? Solution keenya haala kanaan keenya jechuudha. Equation kana lamaan keenyaaf otoo amma gatii y fi x as keessa gashitanii solve gootanii equation akka bitaarra jiru kunii fi harka mirgaarra jiru kun lachuu isaaniitiifuu wal qixa dhufu jechuudha. Kan kanaas 4 dhufa, kan kanaas -1 dhufa jechuudha. Haala kanaan solve goonaa jechuudha. Okay? The other one is determine whether the ordered pair 8, 5 is solution of the following linear equations into variable or not. Equation asitti argitan kanaaf gatiin x fi y kun solution sirriidha moo sirrii miti kan jedhu hojjedhu argisiisii jedha jechuudha. Kanaaf maal goona? Table formiidhaan yoo barbaanne hin hojjenna. Garuu table kaasuu dhiifne gatii x kana fuune 8 gatii x bakka x kana yoo gashin bakka kana yoo gashin 5 kana immoo bakka y kana yoo gashine deebiinsa maal dhufa? Kana bakka x 8 bakka y 5 gashine equation keenya isa jalqabaa irratti 20 dhufa jechuudha. Left hand side fi right hand side keenya wal qixa dhufa. Equation isa lammataatiifoo equation isa lammataatiif gaafa hojjennu garuu wal qixa dhufu jechuudha. Gatii x 8 gashina gatii y 5 gashina deebiin nuti argannu garuu meeqadha? Wal qixa miti jechuudha. Wal qixa miti. Inni gara bitaa tokkodha. Inni gara mirgaa immoo negative tokkodha jechuudha. Positive tokkoo fi negative tokko wal qixa waan hin taaneef not satisfied. Kanaaf kuni deebiin ta'u jechuudha. Equation lamaan kanaaf 8 fi 5 kun deebiin ta'an jechuudha. Gaafa calculate gootan x dhaaf 64 irra 7, y dhaaf 45 irra 7 argattu. Kan ofii keessaniiti calculate godhaati bira gaa. Inni kan biraan by substitution method dhaan kan hojjennu. By substitution method. Okay? Solving linear equations into variables by substitution method. Okay? Substitution method dhaaf hojjechuuf step 1 kana deemu. Jalqaba solve one of the two equations for one of the variable in terms of another. Equation jiran irraa equation tokkotti deeffanna jechuudha. Y plus x is equal to 1 yoo jedhe maal goona? Y is equal to jennet 1 minus x jenne equation formii isa kan biraatiin kaawwannaa jechuudha. Sana booda substitute goona equation isa lammataa keessa equation keenya lamaan erga godhanne equation isa lammataa keessa equation isa tokko galchannaa jechuudha. Okay? Sana booda maal goona? Substitute erga goone booddee isa tokkoof deebisaa arganna. Isa tokkoof deebisaa erga arganne booddee isa kan biraa keessa immoo gashina. Sana booda solution isaa check goonaa jechuudha.
Mee example hojjenne haa ilaallu. Amma equationiiwwan kana lamaan ilaala. Equationii kana lamaan ilaala. Jalqaba maal goona? Equationii isa tokko formii equationii isa biraatiin kaawwannaa jechuudha. Solution isaatiif substitute jechuun keessa gashuu jechuudha. Substitute bakka buusne keessa gashuu. Equation isa tokko formii equationii biraatiin kaawwanna jechuudha. Equationii jalqabaa kanarra maal goona? In form of y equationiitti jijjiirra jechuudha. Argitanii kanuma y is equal to minus x kan gamanatti gaafa ceessuun positive an ta'u positive x ta'a, minus 5 in akkuma jirtutti ta'a, y is equal to x minus 5 ta'a jechuudha. Okay? In the form of y in kaawwannee jirra jechuudha. Argitanii in the form of y in erga kaawwannee booddee equationii keenya isa lammaffaa keessa gashanna jechuudha. 2x minus y bakka y kana maal gashina? Finneetu x minus 5 kana galchanna jechuudha. Maaliif? Y bakka buufneera waan ta'eef. Sana booda 2x minus 5 bakka y keenya x minus 5 gashine is equal to 1 goona. Sana booda 2x minus 5x plus 25 is equal to 1. Sana booda rearrange goona jechuudha. Warra x qaban walirraa hir'isna, warra lakkoofsa ta'an gar tokkotti sassaabbanna, gatii x keenya 8 arganna jechuudha. Okay? Minus 3 over minus 3 over minus 20 minus 24 over minus 3 yoo gootan gatii x keessan 8 argattu. Erga 8 argattan immoo gatii y argachuuf immoo bakka kana fiddanii keessa gashitu jechuudha. Sana booda gatii y keessanis 3 argattu jechuudha. Okay? This is substitution method. Kana booda x fi y keenya meeqa ta'a? 8 fi 3 ta'a jechuudha. Okay? This is substitution method. Kanaaf exampleonni kun jiru, exercise kun jira. Exercise kana keessa muraasa mee fuudheen isinii hojjedha. Isaan keessa A irra kan jiru 4x plus y is equal to 23 and y is equal to 6x plus 3 jedha. Kana gaafa solve goonu equationii kana isa jalqabaa kana maal goona? In the form of y in kaawwannaa jechuudha. Okay? In the form of y in gaafa kaawwannu maal ta'a? For first equationii keenya equationii isa tokko bifa tokkootiin kaawwanna. 4x plus y is equal to 23 kan jedhu kana y is equal to 23 minus 4x goona jechuudha. Kanaas dabarsine minus 4x goona. Sana booda equationii keenya isa lammataa keessa galfanna jechuudha. Bakka y kana kam gashina? 23 minus 4x kana gashina jechuudha. Okay? Y is equal to 6x plus 3 waan jedhuuf bakka y kana maal galchanna? Kana finnee bakka buufannaa jechuudha. Argitanii? Kanaaf 23 minus 4x is equal to 6 plus 3 is equal to 10x is equal to 20 ta'a. Gatiin x keenya 2 ta'a jechuudha. Gatii x 2 erganne equationii kana keessaa tokko fudhannee yookiin isa lammataa kana fudhannee y is equal to 6x plus 3 jedhu kana y is equal to 6 times 2 plus 3 ta'a. Gatii y keenya immoo 15 argannaa jechuudha. So the value of x, y is equal to 250 ta'a jechuudha. Kun gatii x ti. 15 immoo gatii y ti jechuudha. Okay? The number b also, the letter b also like that. We solve by formulating in the form of x is equal to y minus 6. Okay? And the second equation says that 5x plus 2y is equal to minus 2. We input in the place of x y minus 6. Bakka x kana maal kaawwanna? Y minus 6 kaawwachuu dandeenya jechuudha gabaabumatti. So 5 times y minus 6 plus 2y is equal to minus 2. 5y minus 30 plus 2y is equal to minus 2. Asirraa gatii y 4 arganna. Gatii x immoo argachuuf finnee bakka y kana keessa gashinaa jechuudha. So x keenya minus 2 ta'a jechuudha. Okay? Gabaabumatti gaafa x fi y keenya minus 2,4 ta'a jechuudha. Inis akkasuma garuu wanti adda isa godhu maalidha? Fraction formidha. Fraction form kana immoo akkuma isa jalqabaa kana hojjennetti maal gochuu dandeenya? Salphifachuu dandeenya dursineeti. Kanamma
common factor isaanii 6 baafanne 6 walitti daana 6 jaaf 3 3 6 3 2 times x 2x plus y ta'a. Criss cross gaafa baay'iftan immoo kana 2y plus y is equal to 8 ta'a. Kana equation form gabaabsitanii simple form gaafa kaawwattan y is equal to 8 minus 2x ta'a jechuudha. Okay, equation keenya salammataas akkanumatti maal goona simplify goona common factor isaanii afur fudhanna afur lamaaf gaafa jiru 2 baay'isu x 2x minus y ta'a. Criss cross gaafa baay'istan 2x minus y is equal to 4 ta'a. Equation keenya salammataati. Sana booda equation keenyaa fi salammataa kana gaafa walitti finnu equation keenya jalqabaarra y maal bakka bu'a 80 minus 2x dha. 80 minus 2x is equal to equation keenya lammataa y is equal to 2x minus 4 waan ta'eef bakka y keenya 2x minus 4 goone gaafa gamalachuu jennu gatii x keenya 11 irra 2 arganna jechuudha. Kitani sana booda bakka y keenya argachuuf bakka x keenya 11 over 2 gashuun gatii y is 7 arganna 7,11 irra 2 dhufa jechuudha deebiinsa. Haala kanaanii warra hafan ofii keessanii hojjedha. Itti aansuudhaan elimination method dha kan nuti gargaaramu. Elimination method jedhama. Kun tooftaa isa sadaffaati. Tooftaa isa sadaffaa kana gargaaramuuf jalqaba write both equations in x and y variable dhaan kaawwanna. Equation lamaanuu bifa x fi y tiin erga kaawwanne booddee write one equation above the other walirratti barreessina jechuudha. Okay, x plus y is equal to 2 yoo jenna 2x plus 3y or 3y is equal to 6 yoo jenne walirratti barreessina jechuudha. Formii kanaan barreeffachuu qabna. Okay, waliin deemu waan ta'eef erga sanaan barreessine solve the resulting equation for the meaning variable. Egaa asirratti yoo deebiin isaanii yoo walitti daanu yookiin value x kana 0 gochuudha yookiin value y x 0 gochuudha jechuudha. Argitanii example gaa hojjennu sirriitti simii gala. Stepping itti aanu substitute the value into the original equation jedha. Step isaa example kanarra gaa hojjennu sirriitti waan simii galuuf ilaala. Fakkeenyaa fi equation keenya maal jedha elimination method gargaaramee furii jedha. 4x plus 2y is equal to 28 jedha. X plus 2y is equal to 30 jedha. Jalqaba walirratti barreeffachuu qabna haala kana. Amma erga walirratti barreeffanne stepping jalqaba yookiin y kana 0 gochuudha yookiin immoo x kana 0 gochuudha jechuudha. Dura variable tokko argachuu qabna. Yoo maal godhanii gatii x kana 0 godha yookiin immoo gatii y kana 0 godha inni itti yaannaa jechuudha. Amma example kana irratti maal gargaarame equation isa jalqabaa akkuma jirutti fudhatee equation isa lammataa negative aan baay'ise. Kitani yoo negative aan baay'ifne walitti idaane kitani negative yoo baay'ifne inni kun negative x minus 2y minus 30 ta'a jechuudha. Yeroo negative aan baay'iftan negative ni kun gamalachuu baay'isti minus 3 minus x minus 2y minus 30 ta'a jechuudha. Kitani gaafa dhumarratti walitti idaanu 4x minus x ta'a. Kitani gaafa dhumarratti walitti idaanu 4x minus x ta'a. Equation lamaan asitti immoo plus 2y asitti immoo negative aan baay'ifne waan ta'eef minus 2y ta'a jechuudha. 2y is equal to 28 minus 30 asitti negative aan baay'ifne waan ta'eef minus 30 ta'a jechuudha. Asitti 2y minus y keenya 0 ta'a jechuudha. Argitanii amma 4x minus x keenya maal ta'a 3x ta'a jechuudha. 3x is equal to asitti immoo 28 minus 13 meeqa ta'a 15 ta'a jechuudha. Argitanii 15 ta'a. If you make over 3 and both sides over 3
this is 1 or x and this is equal to 5. Kitani gatiin x keenya gabaabumatti meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. 5 ta'a. Erga gatii x keenya 5 arganne equationii jalqabaa kana keessaa kan barbaanne fudhanne gatii x keenya keessa galchuudhaan gatii y arganna jechuudha. Okay? Let us select the x plus 2y is equal to 30. Equation isa lammataa kana godhattanii gatii x keenya 5 gashitanii 2y plus is equal to 30 yoo jettan gatii y keessan 4 argattu jechuudha. Okay? Haala kanaan elimination method jennaa jechuudha. Elimination method jenna. Mee exercise kana ilaala. Exercise kana keessa gaaffii lamaan tokko isin hojjedheen bira darbaa. Kana keessa n isin hojjedha. N maal jedha? X plus 3y is equal to 5 minus x plus y is equal to minus 1. Kun amma elimination forming jira jechuudha. Amma asitti yoo argitan x plus minus x. Asitti gabaabumatti walitti ida'uudhaan x keenya 0 godhanne y keenya calculate godhachuu dandeenya jechuudha. Negative an baay'isuun barbaachisu lakkoofsa kamiiniyyuu baay'isuu hin barbaachisu jechuudha. Gabaabumatti gaafa walitti ida'an maal ta'a? Solutioniin kee x minus x plus 3y plus y is equal to 5 minus 1 ta'a jechuudha. Kitani x minus x kana akkuma jirutti walitti ida'an kanas walitti ida'ana jechuudha. Kitani 3y plus y is equal to 5 minus 1 gatii y keenya tokko arganna. Gatii y tokko arganne boodammoo equation kana keessaa tokko fudhachuudhaan bakka y keenya bakka buusne gatii x keenya immoo 2 arganna jechuudha. Okay? This is the elimination method jenna jechuudha. The next equation is d irraa fudhadha. D irraa yoo fudhattan 2x plus 5y is equal to 12 dha. 2y plus y is equal to 4 dha. Egaan as keessatti yookiin x kana partii x 0 gochuun yookiin immoo partii y kana 0 gochuun kana lamaan keessaa filattaniit karaa isinii salphatutti deemtu jechuudha. Anamma kallattii kamiinan fudhadhee kallattii add both equations 2x minus 2x kallattii x kana 0 gochuu kan fudhadhee maalin godhee minus nan baay'ise jechuudha. Okay, equation isaa lammataa kana minus in baay'ise gaafa minus in baay'isu minus 2x minus y minus 4 ta'a. 2x gaafa dhufne walitti ida'an immoo minus 2x minus 4x plus 4y 5y minus y is equal to 12 minus 4 ta'a. Gatii y keenya 2 arganna. Asirraa immoo equation kana tokko isaa fudhachuun gatii x keenyaas ni arganna jechuudha. Okay, kun elimination method jedhama. Elimination method kuni yoo amma karaa deemne kana salphaatti sin furamu yoo ta'e gaaffii ciccimaan jira yoo ta'e equation lamaan lakkoofsota garagaraan baay'ifachuu dandeenya jechuudha. Kitani fakkeenyaaf gaaffii kana ilaala. 2x plus 3y is equal to minus 2 jedha. 5x plus 2y is equal to 70. Amma kana yoon 0 godha jedhe naaf hin ta'u. Kana 0 godha yoon jedhe naaf hin ta'u jechuudha. Maal gochuutu narra jira? Equation lamaan lakkoofsa garagaraatiin baay'isa jechuudha. Kanaaf equation isa jalqabaa kana positive lamaan baay'isa. Equation isa lammataa kana minus 3 nan baay'isa jechuudha. Gaafan sana godhu maalan godhaa? Y kiyya 0 gochuufan deema jechuudha. Kana gaafa walitti da'u y kiyya 0 akkanaa ta'uufan deema jechuudha. Gaafa finne walitti daanu minus 50x minus 6y dhufa kun gaafa negative 3 baay'atu kun partiin kun gaafa walitti ida'amtu 0 dhufti jechuudha. 6y minus 6y 0 dhufa. Kun immoo gaafa walitti ida'amu minus 11x is equal to 51 negative dhufa jechuudha. Okay, asirraa negative x keenya positive 5 arganna. Sana booda immoo equation kana keessaa tokko fudhannee gatii y keenyas negative 4 arganna jechuudha. Okay, so 5 is equal to 5, y is equal to negative 4. Example kun jira exercise keessanirraa. Exercise keessan kanarraa gaaffii muraasa isin hojjedheetan barnoota keenya har'aa xumurra jechuudha. B irra kan jiru 2x minus 7y is equal to 2 dha.
3x plus y is equal to minus 20. Asirraa multiply equation 1, equation 2, multiply equation 1 and equation 2 by negative 3 and positive 2. Asirratti multiply 1 and equation 2. Equation 1 and equation 2 by minus 3 and minus 2 respectively jechuun negative 3 kun equation 1 bakka bu'a. Positive 2 kun immoo equation 2 bakka bu'a respectively jechuudha. Kanaaf equation 1 negative 3 nan baay'isa, equation 2 immoo positive 2 nan baay'isa jechuudha. Sana booda gaafan baay'isu maalan argadha? Minus 6x plus 2 into 1y minus 6 argadha. So equation lammataa immoo 6x plus 2y is equal to minus 14 argadha. Sana booda walitti ida'a jechuudha. Gaafan ida'u 6x minus 6x plus 21y plus 2y is equal to minus 40 minus 6 ta'a. Y kiyya minus 2 argadha. Equation sana keessa tokko fudhadhee gaafan gatii y keessa gashu immoo x kiyya 8 argadha jechuudha. Okay? Baay'ee salphaadha. Kanneen biroos irra deddeebi'aati haala kanaan hojjedha. Diinis haaluma kanaan hojjetamee jira. Equation inni jalqaba minus 2 baay'atee inni lammaffaa immoo 6 gaafa baay'atu haaluma kanaan calculate gootu jechuudha. Is very simple. Haala kanaan hojjettanii dhumarratti deebisaa. Y'n keenya minus 10 over 3, x immoo 14 over 3 argattu jechuudha. Okay? Haala kanaan solve gootu. Egaan barnoota keenya guyyaa har'aa asumarrattan xumuruu barbaada. Subscribe, like, share godhaa. Chaanaalii keenya deeggaraa, bukkee dhaabbadhaa, baradhaa. Walii keessaniif share godhaa. Qormaata amma ijoolleen keenya darbuu dadhaban nutis isin bira dhaabbannee haala kanaan akka isin jajjabaattanii fuulduratti tarkaanfattaniif hamilee isinii ta'aa jirra. Egaan barnoota keenya har'aatiif asumarrattan dhaabaa. Guddaa galatoomaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.